Angaruu lakkoofsa lamaa miti. Ani eenyudha? Maqdas. Jechuun dandeechu. Ashama akkam jirtu hordoftoota OMS Media. Kan isheen jetti. Kun bashannana OMS ti. Ashama harka fuune hordoftoota OMS Media nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha kun bashannana OMS ti. Bashannanni OMS keenya eegaleeti jira. Namoota guyyaa fi yeroon walitti nuuf dhufan gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gaafachaa turtii kan taasisu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gamoo geessa Qamraatiin Sanyii Hirkoo nu waliin tura turtii gaarii. Eeyyamtuu ta'uu keeffaa guddaa galatoomii maqaa keenya. Daraartuu. Maqaan kiyya Muhammadin jedhama. Hiruut Shimallis jedhama. Amsaaluu Gizaachoon jedhama. Maqdas Shimallis nan jedhama. Haylaaks. Lalisaanaan jedhani. Kun bashannana OMS ti. Gaaffii jalqabaa. Sirna wal harkaa fuudhinsaa Langee Gadaa Tuulamaa 71ffaan tibbana kana karaa nagaatiin golobamee jira mitiire. Gadaa kamtu aangoo dabarse? Gadaa isa kamtu immoo aangoo fudhate? Guyyaa lamaan kana laalle garuu yaa sagantaa isaa laaleen ture badaatti xiyyeeffate. Aangoo isa kamirra ture? Gadaa isa kamirra ture? Maqaa isaaniin beeka malee hin barree. Abbaa Gadaa eenyu hoolaadha. Akkas. Hin hordofne baay'inaan. Hin hordofne sirriitti garuu Abbaa Gadaa hoolaa akkas. Maqaa isaanii dagadde. Kanaaf gadaa kamirra aangoon akka ture hin beektu jechuudha? Gadaa isa kamirra akka ture? Hin barree dhugaa. Hin barree. Ani hin beeku. Gadaa isa kamirra ture aangoon? Ani beektu? Hin beeku. Yaali. Nageenye? Eh? Nageenye? Hin dhageenye. Isa kan odoo filannoo naa goote nayyuu. Filannoo isa naa goote. Eenyutu aangoo dura? Tuulama maaniree gaaffichi yoo kasee Alangee Gadaa Tuulamaa 71ffaatu gaggeeffame mitiire? Gadaa kamtu immoo aangoo dabarse? Gadaa isa kamtu immoo aangoo fudhate? Garuu dhiyeenya gadaa wal harkaa fuudhinsa gaggeessuu isaanii nan yaadadha. Kuma irraa fuudhee kuma immoo akka kenne xiqqoosi achirratti. Gadaa isa kamirra moo ture immoo? Ni yaadadha dhugaa. Garuu dhiyeenya immoo wal harkaa fuudhinsa taasisuu isaanii nan beeka. Ni yaadadha. Beeku garuu beeku isaa garuu waggaaduma. Jechuun waan akkana beeku. Dhaggeeffadhee sin beeku garuu. Mee yaalumee eenyudha? Yaalumee eenyudha? Gadaa kamtu gadaa isa kamirra ture aangoon immoo? Gadaa Oromiyaa nagalee argara. Gadaa meelbaadha. Ka fudhatee michilleen kan garuu kan dabarse meelbaa ta'uu hin beeka. Dabarse meelbaa kan fudhate yoo? Kan fudhate Barmajii kan michilleen gobanni hoolaa meelbaadha. Bayyana Sanbatoo Gadaa Barmajii. Kan amma fudhate yoo? Gadaa eenyu? Michilleen itti fakkaate garuu ilaalle samuuna kana garuu kalee moo guyyaa dheengadda irratti fakkaate garuu mataa haadanii olii kennuu isaanii argee jira alangee garuu gadaa kamii akka ta'e ammaaliif baay'ee hordofu sooshaal miidiyaa kana inni hojjedha malee hordofu sooshaal miidiyaa fayyadama garuu inni hordofu. Kan dabarsu mudannaadha meelbaadha. Kan fudhatu immoo mudannaadha natti fakkaata. Itti fakkaata moo tamanta? Ay ergitanya mukudha. Tamanta? Itti naman. Gadaa meelbatu dabarsee mudannaa fudhate. Gannaa fudhate. Tamanta? Beeka. Itti naman. Tamanta? Gaaffii lamaffaan akkas jedha. Ani lakkoofsa 1 fi 3 gidduutti argama. Garuu ani 2 miti. Ani eenyu? An nama tokko dhaga. Eenyudhaan? Maqdas. Maqaa keemti kan si gaafate? Ishi tole. Natti hin galleef hin beeku. Anas hin beeku. Yaali ka dura koo ana dhaatte Maqdas dhaatte.
Ani eenyuun jette ofiif na gaafattee miti? Ofiif miti kan isi gaafadhe. Ani lakkoofsa tokkoo fi sadii gidduutti argama. Lakkoofsa tokkoo fi sadii gidduutti argama. Garuu immoo lama miti. Ani eenyu jedhe. Gaafiin in ulfaata. Lama miti akka lama malee Achamti lama ta'a. Ani lama miti jette. jechuun dandeechu. Jechuun dandeechu lama malee. Lamaan ta'a. Eeka inde akkamitti lama miti kan jettu lakkoofsa lama miti jetti. Lakkoofsa lama miti. Naan dhumne garuu naan dhumne. Kanaaf eenyu hin dhabe? Maali dareen? Tokkoo fi lama gidduuttan argama. Tokkoof sadii gidduuttan argama. Tokkoo fi sadii. Gaafichi kun garuu gaafii saayikooloojiiti. Naan dhumne gaafii biraatti darbine. Gaafii biraatti darbine naan dhumne. Yaaltu kana maal jennee darbina reekan? Eenyudha inni darbina? Lakkoofsa tokko. Tokko. Eeka lakkoofsa tokko lamaa fi Sadii gidduu ta'e garuu ani lama miti jette. naan galle. Naan dhumne bakka darbe. tokkoof sadii gidduutti argama. An garuu lakkoofsa lamaa miti. Ani eenyudha? Kama na gaafate san kaa lakkoofsuma lama san. An lama miti ofiin jedhee? Tokkoof lama walitti argamu. Tokkoof sadiitti kan argamtu. Tokkoo fi sadii gidduutti argama. An garuu lama miti jedhe. Haadhala. Beeku ishee. Eenyu ishee. Garuu yoo dhiira ta'e qaama dhiiraa irraa himuu danda'a. Lakkoofsa gaa. Ani lakkoofsa jedhee. Ani lakkoofsa tokkoo fi sadii gidduutti argama. Garuu lama miti. Ani eenyu? Itoophiyaa keessa baratame garuu. Itoophiyaa keessatti garuu lakkoofsuun kan baratame hin beeku garuu maqaa ishee. Eenyu taatire isheen? Meetii yaadime? Tokkoof lama duwwaadha ka. Tokkoo fi sadii gidduutti argamaa jedhee. Tokko sadiitti abbaan ishee badii hin beeku dhugaa dubbachuu. Hin beeku. Tokkoof lama gidduutti kan argamtu. Natti himee maalidha? An garuu guyyaa herreega baay'inaan barsiisan barsiisu kilaasiin taa'u beektaa jiraachuu danda'a garuu. Kilaasii baa waan ta'eef barumsa herreegaa kana baay'ee hin danda'u. Jiraachuu danda'a uumuu dandeessan dhaloonni ammaa kun uumuu waan ta'eef uumuu dandeettan hin beeku. Dhaloota warra kamiiti? Warra maamti? An dhaloota bara saniiti. Tokkoomaaf sadiidha ka? Tokkoof sadiidha? Lama miti edda ta'e tokkoomaaf sadiidha. Tokkoof sadiidha? Lakkoofsa danuuf jira garuu tokkoo fi sadii madha kaasa. Lamaan ta'a? Lama immoo ana miti jedhe ka. Kanaaf tokkoof sadiidha? Lamaan ta'a? Carraa akkasii kenna. Tokkoo fi sadii gidduu jira. Garuu lama miti. Lama miti. Tokkoomaaf sadiidha bakka. Tokkoomaaf sadiidha. Lakkoofsa ka. Eenyu reen? Inni immoo na darbin hin beeku. Yaalime. Eenyu taate? Lakkoofsa lamaa fi Lakkoofsa tokkoo fi sadii gidduutti argama. Garuu ani lama miti. Ani eenyu? lamuma malee maal? Maal jechuudha akkamitti kakatti lamuma malee. Kakachuu sirrii miti kun. Kuni lakkoofsa keessaa ol baasu waan ta'uufi kan kakattin jedheen. Kanaaf eenyudha isheen? Ishiin lamuma. Isheen lamuma? Lamuma akka. Garuu ani lama miti jette? Akkasitti hin kakatin jedhiin. Inni jedha. Ishuma lamuma. Lamumaan akkasin jedha? Lamuma. Lamaan ta'a. Jechuun gaafii saayikoolojii akkanaa kanneen xiqqoosi yaalusi garuu lamuma natti fakkaatan. Lamuma
isheen garuu ani lama miti jetteem deebiste. Lamuma yaada kakatti. Hin sobdee. Enerjaayizimaaf jetteetiin itti fakkaate malee lamuma isheen. Lamuma isheen. Lakkoofsa tokko immoo lakkoofsa tokko Tokkodha. mee irraa na deebii tokko. Ani lakkoofsa tokkoo fi sadii gidduutti hin argama. Garuu immoo ani lama miti. Ani eenyu? Lamadha. Lamadha. Ani lama miti jedhe. Afur yookaan lama. Afur yookaan lama. Akkamitti afur taare? Lakkoofsa tokkoo fi sadii gidduutti hin argamaa jedhe. Garuu ani lama miti jedhe. Akkamitti afur taare? Tokko irratti sadiidha gidduu. Sadii lama dhaga. Ani lama miti jedhe kaa. Wayyoo. Shani kaa. Ay. Akkamitti shan taare? Ani tokkoo fi sadii gidduutti hin argamaa jedhe. Akkamitti shan taare? Wayyoo. Maal godha? Afur yookaan tokko ati jechuudha. Namoota. Jana manu garuu amanaa jiru garuu gaaffii xiqqoon ulfaata. Kanaaf maal jenna ree? Eenyudha reen? Ishee bakka lama taatu. Ani lama miti jedhe garuu. Akkamitti ta'a lama? Akkas taanaan bakka yookaan tokko haa taatu. Tokko jettaa lama jettaa lamni immoo hin ta'u. Kanaaf tokko jenna. Tokko jedhee. Tokko. Fi Akkamitti? tokkoo fi inni kaa tokkoo fi sadii fiidha kan gidduu jiru. Kanaafuu tokkoo fi sadii gidduu fiidha kan jiru. Kanaaf Ee itti amantaa? eeyyee no eeyyee Itti amantaa deebii kenna? eeyyee Moo carraata akkasii kenna? bakka itti namaan. Kun bashannana hojii misiiti. Seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti kan hin dagatamne tapha waancaa addunyaa garee Faransaayii fi Xaaliyaan irratti taphatan. Taphataan sarara ittisaa Faransaay. Taphataan garee Xaaliyaan Maarkoon Maateriyaazin na arrabse jechuun mataa dha'ee dirree keessaa kaardii diimaan kan ari'ame eenyu? Arsenaal yookaan Arsenaal. Tapha waancaa addunyaati. Waancaa addunyaa biyya alaa jechuudha miti. Manchester City. Arsenal atau bakka waan gaabii waan Taphataa sanaati. atau bakka Arsenal uma gochuun danda'u waa kubbaan hin beeku daggares hin beeku waa kubbaan beeku. Jaaladhus hin laalus kanaaf akkas Yaal ture? ni jaaladhu. Gaaffii kun xumura yaal. Ni jaaladhu dhugaa hin jaalu. Wayi tapha kubbaan beeku. Beektu wayi. Kaardiin kaa'ame Faransaayii keessa hin jiru lakkee taphataan Arsenaal keessa hin jiru Faransaayii keessa hin jiru aadaa tokko. Taphataan Faransaayii keessa Arsenaal hin jiru takalaakaa hin qabna. Garuu hin beeku hin beeku sani maali? Amma biyyaalessa ka Itoophiyaa osoo na gaafatte dhumaa hanga sitti muu danda'a ka Itoophiyaa. Ani maaliif biyya kiyya waan jaaladhuuf. Isa isaanii hin beeku. Hin laalle hin beeku. Hundumayyuu ani hin beeku jettee. Maalaan godhaare hin beeku. Zidaan Zinedine Zidaan. Eeyyee. Amantaa? Eeyyee no eeyyee. Zinedine Zidane jedhaman. Zinedine Zidane jedhaman. Zidaan. Taphataa Bara gam. bara san yaadadhu bara 2010 Afrikaa qopheesse. Bara 2006 bara 2096 kana. Jaamoo bara 2000. 2096 haa ja bara 2006 Bara 2000. ja Bashannana hojii misiiti. Gaaffii xumuraa gazaadha. Jireenya kee guutuu osoo sirba tokko malee dhaggeeffachuu hin dandeessu siin jedhanii sirba eenyuu dhaggeeffatta? Haacaaluu. Sirba saasa kam? Sirba saasa kam? Sirba maalaan qodee maaliif dallantaa kan jedhu. Mee jedhu sagaleedhaan. Oshi baay'een hin beeku maalaan qodee maaliif dallantaa osoo ani hin beekin
Bakka baay'een fitu kana wajjin dadha. Libirra. Naaf jedhini. Eh? Isa kam? Rabbi moo namuma? Mee naa jedhi miti. Rabbi moo namuma kan seera jallisu. Rabbi moo namuma kan seera jallisu. Ati teenya takka maaltu addaan nu baase kan jedhu sani baay'ee sirriitti akka sagalee kanas hin qabu. Isuma. Hacaaluun yaa. Hacaaluu. Isa kam? Tokkummaa ka jedhu sirriitti. Mee sagaleedhaan nu jedhu. Sagaleedhaan illee yoo sagalee sirbaa tanallee qabaachuu baatu. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa ka jedhu Hacaaluu Hundeessaa. Sirba isaa isa kam? Sirba isaa naan himaa jedhu sirba isaa natti tola Mee baay'ee. sagaleedhaan nu jedhi. Aara hin beeku. Hacaaluun jaalladhaa itti mitiirra sirba isaa keessaa tokko nu jedhi. Ishii galgalotaa jedhu ishee. Dangalotaa wayyoo. Jalaan qabaanis jedheeti. Ishii naan himaa waa'ee kee. Agoo bakka hin beeku kana jaala. Dhugaa dubbachuuf sirba Andaalam Gosa. Isa kam? Sirba isaa keessaa isa kam? Sirba maal jedhayyuu? Sirba dhiyeenyaa kana keessa. Harkaa bari malee sirba bareedaa tokko jira. Yeroo hundi irra deddeebi'ee dhaggeeffadheeti. Natti tola garuu ani Pirotestaantiidha. Sirbi naaf hin eeyyamamu. Garuu sirba isaa mazmurii natti fakkaata. Sirba sanii maal jedhaa ture? Ka jedhu sana. Jedhaa. Gatiin isaa hin beeku ture. Gara mazmurii sonaa goote yoo. Kan Andaalam nan jaalladhaa itti mitiirra. Jaaladha garuu maqaa isaa hin beeku. Maqaa isaa hin beeku. Ambee dhugaasti maaliif osoo jedhee iyyuu ama fakkeenyaaf jaaladha bara cubbuu natti afaanii baaseen jedhu kaa ismaa dhossadheeti dhugaa dubbachuu. Ani baaseen dubbatu. Dhagaa waan ta'eef. Badaa sirba nama hordofu miti. Garuu yoo dirqama ta'e kana Hacaaluun dhaga'a. Isa kam? Sirba isaa keessaa isa kam? Baay'een hordofu garuu sirba waa'ee jaalalaa. Isa kam? Waa'ee jaalalaa keessaa isa kam? Hacaaluun hedduu baasee isa kam? Siin dagadhu jaalala kee yoomiyyuu hin dagatamtu atanaaf yoomiyyuu kan jedhu. Mee sagalee Sagalee qufaan qabeera garuu haa ta'u jedhu. Walaloo isaa iyyuu. akkuma nama jedhedha sirbichi. Akkas kan jedhu jira garuu. Yaa miidiyaa irra oolla waan ta'eef dhugaa qufaan qabeera balleessuu ta'a. Ani sirba dhaggeeffadhu waan ta'eef kamiyyuu hin filadhu. Otoo hin danda'amu siin jedhanu dirqamadha. Sirba tokko qofa dhaggeeffachuu dandeessa otoo siin jedhanu. Dirqama yoo siin jedhan. Dirqama yoo ta'e iyyuu dhaggeeffadhu garuu. Dhaggeeffattu? Dirqamadha sirba tokko dhaggeeffachuu qabda yoo siin jedhan dhaggeeffattu? Lakkii Dhaggeeffadhu. dhaggeeffattu. Faarfannaadha. Karaa amantaa faarfannaa. Faarfannaa qofa. Hayyee galatamu. Ibsii galatama. Hayyee galatamu. Ayyee ulfaadha galata. Galatamu. Hayyee galatamu. Baay'ee galatooma asiris. Ulfaadha. Hayyee galatamu. Ishii thank you. Galatamu. Hayyee galatamu. Ishii rakkoo. Ulfaadha. Hayyee galatamu. Ishi galatoomatis. Thank you. Hayyee ulfaadha. Hayyee galatamu. Isin galatooma. Kabajamtootaaf hordoftoota OJMC Media kan daawwachaa turtan bashannana OJMCti. Bashannana OJMC keenya irraa barachaa itti bohaaraa bashannanaa turtii bareedaa akkasiin dabarsan abdii guddaa qabna. Marree yeroon immoo yeroo deebisnurra geenyetti kan nuti jirru akkuma beekamu gaaffii tokkoffaa akkas jechuun kan inni gaafadhe sirna walharkaa fuudhinsaa alangee gadaa tuulamaa marsaa 71ffaa irratti gaggeeffameeti kan jiru. Gadaa kamtu aangoo dabarsee gadaa isa kamtu immoo fudhatee jedheeni kan inni gaafachaa ture. Gadaan aangoo dabarsee
gadaa Melbaati jechuudha. Gadaan aangoo fudhate immoo mudannaadha jechuudha. Gaaffii lammataa immoo kan ani gaafachaa ture ani lakkoofsa 1 fi 3 gidduutti argama garuu immoo 2 miti ani eenyu jedheen egaa kan ani gaafachaa ture. Baay'een isaanis egaa gaaffii kana yaalaniiti kan isaan jiran deebii kanas egaa kan argatan jiru deebiin isaas immoo gaaffiidha jechuudha. Gaaffii sadaffaan immoo akkas jechuun kan ani gaafachaa ture seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti kan hin dagatamne tapha waancaa addunyaa garee Faransaayii fi Xaaliyaan gidduutti taphataan sarara ittisaa Faransaay taphataa garee Xaaliyaan Maarkoon Maateriyaazan na arrabse jechuun mataa dhahee dirree keessaa kaardii diimaatiin kan bahe maqaan isaa eenyu jedheen kan ani gaafachaa ture Ziinaadin Ziideedha jechuudha. Barri isaas immoo bara 2006dha jechuudha. Gaaffii xumuraatiin kan ani gaafachaa ture jireenya kee guutuu sirba tokko qofaa dhaggeeffadhu yoo siin jedhame sirba eenyu dhaggeeffattaa jedheen kan ani gaafachaa ture. Baay'een isaanii egaa sirba jaallatanis sirba ani dhaggeeffachuu danda'u kana jechuun egaa baay'een isaanis egaa deebii kana yaalaniiru sirboota jaallatanis nuuf jedhaniiru jechuudha. Bashannanni OJMC keenya har'aaf qabanne egaa kana fakkaatu ture. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee hanga wal arganutti nagaatti nuuf tura.